قرآن كان ماله ختابه من قدوس قريه جروبيل عمري تينيا تنا خيستي جرينيا خينيا كنا خيست وني قرآن رغدان كنا جارسيني سواسدي من صاحب الليسا جان ماتي سار رافقاچو اتدوينو موفي غرات تجباچو خنوان دكان دكا ودي فنجي بولتي جوان بولتي تنا دوي بولتي تنا بليسا ديچو خنافو بولتين اوسط هاجمتي akkasuma leenjii fi akka obboleessa keenya Najjaasheetti leenjiin irraan tanaalleen obsatti haajamti guurii gurraa fudhachuutti haajamti gurra qalbitti qaa'u nama dhageeffachuutti haajamti haa ta'u yeroo biraa miidiyaa irratti amma namni kaan seenee kaan jalaa ba'u namu waan dhagee uumaa harke fudhatee dabru waan jiruu fi haasawni dheerata malee silaa akka jaan ثلاثة إذا طال مل الناس منه جان الخطبة والطعام والحديث جان واسد نمني وني في ديريس نمني ني فتا جان غورسا نياتا حاسا وني سدي كنا ما يفتشيس اكا افهم برات اذا طال الكلام داع النظام جانت ايش برات مو الكلام اذا طال هان واذا اختصر زان واذا وضع في موضعه اثمر جان جيتشي وقا ديرتي نمارك اللافا ديما وقا قبابتي بريدا ميدقا ديما فري فداد ديما جيتشو خنافو قا قباب دومتي وننين جيتشو فدو أوبسي بلتي خيستي غاري دا وان منقودون جتو نسيني أوبسي بلتي خيستي غاري دا يفهمو ليقولون إرى غاري دا والهباتون أمو هندو براو غاري دا والهباتون ريفو دبادسان جيتشو مكما سغري تكنا جان والدقيفتشو والجالتشو چالا yeroo baay'ee nama barbaachisa jaan wal dhaggeeffachuun wal jaalachuu caalaa bultii keessatti yeroo baay'ee nama barbaachisa abbaan manaa haadha manaa dhaggeeffachuu haati manaa abbaa manaa dhaggeeffachuu mee waan amma yeroo teenya tana keessa beekamaadha waan nuti akkan beenu irratti fakkiisanii haa godhu bultiin abbaa manaatii fi haadha manaa jidduutti akka garee kubbaa miilaati gareen kubbaa miilaa ta wajjin taphattu jechuu hayoon isaanii goolii wajjin galchuudha malee walitti galchuu miti waliin hinjifachuudha malee isaan deebi'anii waliin injifachuu miti amma wanni sammuu teenya keessa jiru bultii keessatti namni waggaa dura walitti dhufu akka reefu jeesanitti isinis akkatti hinjifattu mala dhoowiti inninis akkatti hinjifatu mala dhawa inninis akkatti isii jijjiiru mala dhawa isinis akkatti isa jijjiirtu mala dhoowiti jechuu akkana jechuun leenjiidhan qabne jechuuti leenjiin fudhatini ufin leenjifne shamarran keenya dubara keenya leenjifne dargaggeessa keenya leenjifne jechuu maaliif jennaan namni tokkolleen dhalootan badu jettee Oromoon guddisa bada malee namni ammas amala nama isa dhalee osoo hin ta'in amala nama isa guddiseeti fakkaataa jaan maal jettee Oromoon ammas ogguma hamaatu dubartiin fuulaan warra irraa dhalatte fakkaatti amalaan ammoo warra isii guddise warra isii leenjise warra isii bultiif qabate san umrii keessatti leenjisaa deemanii san fakkaachaa deemtii jaan kanaafuu irrinni bakkatti jiru wanni haasawa keenya kana marii keenya kana muhaadaraarraa gama leenjiitti maqaa jijjiirreefu leenjisanii nu irrata obboleeyyan kiyya reefu ustaaz Najjaash gaafii sadii na gaafate sadeen san keessaa tamaayyiidha mata dureen kun maaliif mata duree kana filattee waan juusan irratti dhuguma rabbii dubbachuudhaaf wanni bultii jaan an akka kiyyatti kaana nu badhutti irra qaalii waan ilmi namaa addunyaa tana irratti qabuuti namni maatii wal qabataa maatii wal jaalatu maatii saata wal jaalatu namni qabu nama dhugumatti addunyaa tana irratti rabbiin isa badhaase rabbiin isa milkeesse akkana jaan ogumaaf maaqsan qabeenyi gaariidha fayyaan ammoo irra gaariidha bultii keessatti nagayaan maatii wajjin jiraachuun hundumarraa gaariidha jaan nagaya ogaa jambeeki nagayni lama namaatu nagaya biyyaa qofa beeka malee nagaya biyyaa dura kadursu nagaya manaati namni mana keessaa nagaya qabu biyyi gaafa san isaa nagaya namni immoo mana keessaa nagaya dhabe biyyuma keessaa qofatti isa qiyaamaan itti taate jechuudha kanaaf namni maatii wal jaalatuun wal qabatuun wal dhagayuun wal hubatuun namni qabu nama rabbiin isa badhaasee akka jaan ulamaan islaamaa tokko tokko irra caalaa waan ilmi namaa jiru isaa keessatti investiinti godhu eega du'eeta inni dhiisee biraa deemu maatii wal qabataadha jaan Oromoonis akka manguddoon Oromootis ogguma maatu kaneetti
maatii diigamaa dhiisuurra mana diigamaa dhiisuutu irra wayyaadhaa jedhan mana ollaan si ijaaruun mala maatii diigamaa eenyu si ijaaruu danda'a maatii ati diidee biraa deemte maatii ati isii diigamtuudhaa gama fuula rabbii biraa deemte irruma diigamaa deemti malee namni si duubaa ijaaru hin jiru jechuudha mana immoo aboo obboleessa keenya tokko kadur wajji nyaannee tokko amma isin tiktook irra gargaarsa walii guurtan kana walii guuranii mana walii ijaaruun ni jirti wal dandamachiisuun ni jirti jechuudha kanaaf gabaabinaan namni gatii maatii beeke wareegama barbaachisu hunda leenja'uufis dubbisuufis barachuufis akka maatiin isaa ni'maa ta'e akka maatii wajjin nagayaan jiraachuun irra guddoo ni'maa ta'e namni kana hubate waan barbaachisu hunda baasii isa gaafattu hundatti baasee leenjii ta'us leenjii barbaachisus fudhatee waan barbaachisu hunda godhuudhaaf qophiidhaan jaa hundumaafuu yaa rabbi qaalommina maatiidhaa san dura nama jecha amma asit dubbannee kana itti fayyadu akkarreefoo Allahumma ja'alni awwala al-aamiliina bimaa aqul wa awwala al-muntafi'iina bihi sawwannin irraa jee nabiratti an akka kiyyatti jireenya kiyya keessatti wanni maatii tiyyara nabira qaaliin jirtu kanaaf maatii tiyya saniif wareegama barbaachisu hunda kafaluun na barbaachisaa jeetii yaada ustaaz Najjaash gaafii ati na gaafatte dheeressullee si deebise jeetii yaada ما شاء الله أصلا بريدة خلا جدو سينو سدو مال رأي ديرو سكالين ندي إلمي سمبرا وكسمة زادي جزء سنجابي كافكان إلمي ميوكو جزء كويني كده ميوكو ده أيوة أصلا دي مجرا أما شرائع جزء شيني فتاة جزء وند ميوكو إلمي غني جرا خينيا شيخ خينيا كالتي دان أصلا بريدة خنا دان جواب سوشدو شيخة ما هو الزواج وما هو الزوجة والزواج ما هو الزوج والزواج والزوجة لا البلتي يجمال هذا مناجة يجمالي أبا مناجة يجمالي شيخ ما شاء الله قافي بريدنا قافته واسدي أفان رباتي زواج الزوجة والزوجة الزوج والزوجة أفان رباتي ما زواج يجون والفودو يجوسني زوجين مو أبا مناتي زوجان هذا مناتي جتشكم بكر راجامي زواج يجون كندي جتشو ما يصير لجوتو خان كندي سيتو في كندي ساي جورا كما أفان كينيا تبر جارتي في جارسا جتشون جارتو رافي إجارة جتشو أبا منا بولتي جارا هاتي مناتي بولتي جارتي جري لجوتو جارتو رجتشو أبا منا جارا دا هاتي منا جارتو دا جارما جتشو نمني توكما أفان رومو تبر فورة وجاجان namni keenya hedduun beeku namni fuudhamu seera fudhatee jechuudha manguddoon Oromoo namichi kun seera ittiin bulan san fudhatee intaltini seerumtee jechuun heera fudhattee jechuudha yookaan heerumuun sun heera jechuudha waan heeraati waan hin jirree miti jechuudha walitti immoo hoggaa walitti deebisnee hoggaa keessatti xiinxallee laallu bultii wanni jedhan zawaaj jechuun mana barnootaati jechuun ni dandeenya bakka namni sodaa rabbii itti baratu bakka namni amala gaarii itti baratu bakka namni maatii fi itti leenjisee akka reefu ustaaz Najjaash dubbate sanitti mana barnootaa sadarkaa duraa jechuudha bakka dhaloonni itti leenjifamu jechuudha gaafa maatiin leenjee dhaloonni leenjee gaafa dhaloonni leenjee hawaasni leenjee gaafa hawaasni leenjee ummanni guutuu leenjee jechuudha hatta amma amala gaarii waan jaan kana waan nuti illee akka ustaazotaatti yookaan akka sheekaniitti yookiin akka darasaatti dubbachuu illee namatti ulfaattu bultiin madarasa yoo jennema wannichi keessa baratamu maalii yogguu jenne sodaa rabbiiti amma immoo wannichi keessa godhamu sodaa rabbii san diiguudha wannichi keessa baratamu akhlaaq amala gaariidha amma immoo wanni namni hojiin agarsiisaa jiru amala wal balleessuudha ولما أنت كتوكو كجا من أراد أن يعرف أخلاق الإنسان فلينظر إلى معاملته لأهل بيته جن نمني عملا نما تقوي بروفني
akka inni itti maatii isaatii wajjin jiraatu haa laalu. Ilkaan nama duratti addaatu osoo hin taane onnee namaa keessatti ilkeen alatti hawaasa biratti addaatu osoo hin taane maatii kee biratti amala gaarii qabaachuu jechuudha. Namni nama alaa gaarii fakkaachuu alatti nama gaarii fakkaachuu ni danda'ama. Mana keessatti immoo amaluma gaarii san akkasirraa mul'atu akka warri kee amala gaarii qabda siin jettu yookaan abbaan manaa haadha manaatiin amala gaarii qaba ju'uun san godhuun baay'ee namatti ulfaata. Abbaan manaatii fi haati manaa barsiisota amala gaariiti. Haati manaatis abbaa manaa amala gaarii barsiifti. Abbaan manaatis haadha manasaa amala gaarii barsiisa jechuudha. Namni alatti gaarii ta'uun yeroo hundaa ulaafaadha. Ammoo mana keessatti gaarii ta'uun beeki salphaadhaa miti. Mana keessatti gaarii ta'uun salphaa miti. Alatti gaarii ta'uun salphaadha. Kun waan namuu godhuu danda'u. Ragaan kanaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti akka jee khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Caalaan keessan wanni isin itti wal caaltaniin maatii keessan bira caalaa ta'uudhaani. Anuu wanni isin caaluun maatii kiyya biratti hin caalaadhaayin isin caalaa je. Namni abbummaan fedhe jechuun namni mana isaa keessatti bineensaa kayoggaa inni mana ol seene namni dheessu ijoolleen dheessitu haati manaa dheessitu kayoggaa inni biraa bahe gammadu maatiin isaa gammadu hoggaa inni manaa gabbee jechuudha. Hoggaa inni manaa alaa dhufe maatiin rifatu. Namni kun amalatti zeero waa takka kitaabni tokko katti ilaalanii hin jiru manguddoon tokko ka gaafatanii hin jiru. Hadiisni kun qoftii waan kana akka gaarii jala sararee fixe jechuudha. Mee waan tokko isin haa kaasu ayata tokko Rabbiin Quraana keessatti waa'ee bultii hoggaa hibu hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna jedhe. Maatiin keessan haati mana keessanii isiniif uffata isiniis haadha mana keessaniitiif uffataa je. Mee walii uffata jechuu kana haalaallu. Shariin Quraanaa hedduun ayata kana gizee fassaru yoo laaltan uffata jechuun kun asraarri balaagaa ayata kanaa yoo bal'ifnee akka gaarii keessa laalle ilmi namaa wanni hedduu yeroo hedduu isaan addaan hin baane uffata isaati jedha. Biyyatti gandatti isaa fayyaa isaa dhukkubsataa isaa gammachuu qabu isaa gadda qabu yeroo hunda wanni addaan nama si wajjin addaan hin baane maali uffata keeti. Kanaaf Rabbiin haadha manaatii fi abbaa manaa isin walii uffataa jee jedhan. Akka Oromoon ogummaa maatu jaarsaa jaartii waliif kafana jedhan. Jaarsaa jaartii waliif gaachana jedhan. Jaarsaa jaartii waliif iccitii boqonnaa qalbiiti jedhan. Iccitii boqonnaa qalbii waliiti jedhan. Ayata kana mee waan takka waan ammana mul'atu isiniif haa keessaa himu. Uffata keessa wanni namni yeroo hunda addaan isaanii namaa wajjin addaan hin baane uffata jenne gaddaa fi gammachuu keessatti biyyaa fi imaltuu keessatti Rabbiin hoggaa isin walii uffata jiru haati manaa keessanii firaasha keessan hin jenne abbaan mana keessanii firaasha keessan hin jenne. Firaashni hayata keessatti yeroo muraasa qofa si hojii jiraata gizee dadhabdee galte qofa irra rafta. Akkasii miree uffanni immoo galgalaa ganama bakka hojiitti imaltuutti gandatti yeroo ati aara qabdu yeroo ati gadda qabdu yeroo ati gammachuu qabdu hogguuta akkasii hojii addaan hin bahu jechuudha. Akkana jechuun jaan edaanuu bultiin hiriiroo qaamaa qofaa miti hiriiroo ruuhee hiriiroo ilaalchaa tarahamataa bakka namni kun waan addaan bahuu hin dandeenye jechuudha. Gama biraatti yoo laalle uffata jechuun satriidha. Uffanni nama sattara. Haati mana keessanii isiniif kafana jechuun isinii satriidha jechuudha. Abbaan manaatis haadha manaatiif satrii haati manaatis abbaan manaatiif satrii. Akkana jechuun eebii walii akka namni waliin akka namni agarre wal sattaran jechuudha. Arrammoo addunyaa tanarratti